dhaabbadhu intal qoy warra kiristaanaa xabaqaa si bitatanii silaa moo amantii bakka si kaawwatan fakkaattoo shaangulliitiidha wayii sila sinan rabsu ture waa hedduuf si kabaja intalti sharafa qabduu fi sharafa ofirraa buufteedhan kunoota sharafa qabdu qabattee jirti kaamma maayati siin ati akka namni akkana maalii isaati qoy aslan dhiirti osoo jana jinte osoo abbaa feete haasofsiisaa oolte wanti akka dhiiraa irra bareedu jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirtu fayyaa qabdu bakka jiraattanii isiniin jedha miira keessa nagalchite intalontoni dhugaa dubbachuu gizee namni irratti oolu gizee namni duula garaagaraa irratti oofu dubbannu turre jechuudha garuu hadha immoo camlaaqaa taate danga darbe isiin eennuuf seeti qoy eennuuf seeti ebalullee najjana ebalullee bilbila keessa na bulaa irribaa fuugannan dhiisuu akkas naata maayati ati maali qoy silaati maali dubartii akka teennaati miti ati maali ofirraa qabda silaa qoy wallahi baalagee harbin shayticha sa wallahi alazim waabee keesi iitana si iifasiitana irraa ba'u foqqolchee bar sila waa hedduuf kabajamta wayyaati sila wallahi alazim waa hedduuf kabajamta hadha ammoo kabaja ofirraa fuutee jirta kabaja ofirraa fuutee geruu yoo jettu atummaan sharafa qabda ofsi fakkaate qaaliidhaati qaalii miti barati namni akkasii sharafni boo hin jiru bar namni dhiirataan irraa bahee dhiirataanitti taru dhiira kaan irraa bahee dhiira hedduu tanatti ati waa'ee amantaa lamaanii hedduu deemteetiin amantaa qorqoruu jirtamoo maalinni yookaa taa'i yookaa deebi yookaa achi deebi laman dabin akkuma hantuu tooxamatiin qabee karaa kana hedduu kana fiide baalagee wallahi nama aarsita rabbi nama aarsita amma ammoo shayticha yoo taate kunoo gassi dhiisee intala hayaa qabdu intala qaalii intala sharafaa fi miizana adaba qabdu intala akkana sii gadi miti barsii oli malee fuudhee jechuudha fuudhe ati bar gaafuma dura shayticha kana gadi baate akka inni si abaari beeyne barnu beeyne jirra beeyne hagaraanis dhiisu garuu intalti abaarsa qabdu miidiyaa kana gubbaallee hin galtu idmee kan kee amma si nama akkasii kana namni illee hin fuudhu gamanattillee gamasittillee maaliif jennan fakkaattuudha kaate akka kaartoona asichi deemta waan ta'eef ashaangulliitii jechuudha ashaangulliitii namni itti ajamu jira himalaalaniituma bira kutanii jechuudha ati akkasii nama akkasii taate amma osoo adabattee haguma shayticha kanaanuu wallabdee osoo adabatte nama meeqa si barbaada fakkeenyaaf hiriyyittii tante taana fakkeenya man fudhatin tama waliin dhuftanii haasoftan taane maa isii fakkeenya fudhatin xawwiifta akkanumaan gaaf kan ammootu kalas akkuma wanni ati dalaytu guutuun si biratti qaanyii malee dalagamuuti sitti fakkaata garuu sirrii dalagaa jirta gocha gaarii dalagaa jirta amma ammoo hedduu amantaa dhufteetiin hedduu warra amantaa keessaachi deebi'ee yoo dhufte kafeete daytu yoo ma'anii gara amantaa ati keessaa dhufte yoo kadeebi'u ta'e isin galchuu bar garuu hedduu keessa deemte fakkeessuu hin qabdu ati ture maa fakkeessite ani yoo ati qur'aan akkasitti qaraatu san baay'ee sirraa gammada hadha sirraa gammada garuu gochoota akkana kanarraa osoo of qusatte osoo yookaan gama tokko deebitee adabattee teettee irra gaariidha sharafa keetii siin ta'u waan ta'eef wanti ati hadha hedduu lamaan deemtee nagaddu kun rabbiif nama biratti illee waan gaarii miti eeguma abbaan fedhe si haasofsiise ati dubartii hayaa qabdu ta'a maal goota ol baatee himta maaltu himisiin jedhe eenyu si beeka yoo rabbii tokkicha malee kafeete wajjin yoo haasayaa bulte kafeete koraa bultee bu'aa bulte maaltu beeka garuu atammoo eebalu naasuuf siisha shayini akkana naasuuf baalagee wallahi qoshaashaa zbaala akkana kana wajjin namni sila hariiroon uumuu bara wallahi namni si haasofsiisu aslan nama akka kan kee mataa hin qabne amantaa nama akka kan keetii sammuun isa zeeroo irratti deebi'ee jechuudha waan dubbattu waan asoftan hin beeytan yaaki makiina fireeningni gadi dhiisee ilaale yoo achi fireenin cite gadi dhaabatu akkasii jechuudha waan jabaa dalaydee akkasii wallahi
awwaliyyoo taate fakkeenyaa fi gara fedhe adeemu gara fedhe naaboo amantaa isa ka keessa dhufe maal akka ta'e hin beeka mumkin sifatanuuf ta'a malee Allahu aalam eenyutu dhufee amantaa kanarratti waan akkana jedhe duula eenyu waa dubbata jechaaf jedhe malee amantaa ofii yookaan jibbee keessaan baane sii galee bu'uura jireenyaati nuuf namatti dhufeefillee fakkeenya gaarii ta'e isinii miti bari isinii warroota akkanaa kana osoo hin taane ummata meeqatu achi keessa dhufe zabana saabotaa keessa Khadiija nama meeqatu achi keessa dhufe kan dhimma fakkeenyaan fudhatin aare kunni amma ka dhufe marti uzbaalaan dhufe yoo waa namaan jedhu yoo sheekolee waa jedhu akkuma ati maraattee haasayaaf taatu akkuma ati maraattee dhiira kaanii fi haasa'uuf taatu jarris ilma namaatii bara wasawwastee haasofsiiftee ni shayxaana itti fakkeessitee booda ammoo dhuftee kana bara namma wallahi si jaaladha booni maaleesh si jaaladha waa hedduuf si kabaja amantaatti dhuftees waa hedduun si kabaja garuu ammoo amma kabaja ofirraa buufteerta sharafni kiyyan keenya biratti bara amma qiimiin qabu dhugaa dubbachuuf ummata mara biratti sharafa buufte intala sharafa qabdu jechuun intala osoo abbaa manaatiin illee wallabde kalas afaan ofii adabde teettee waan sila miidiyaa irratti waan sila fakkeenya namaa ta'u barnoota namaa ta'u namaaf dabarsuu qabda tureeti namni waa hedduu sirraa baratu ture atammoo dhuftee waan sin fakkaanne waan hin taane qoy ati maali deerti maal sirraa jaalatti qoy maali halkan waa argisiisaa bultamuma duuni yaamame dhiifama akkasii yoo hojjaa taate tana yoo bifa taate kana yoo fuula taate tana maaluma hundumaan isheenii fi qeessii fi wallaalaa fi beekaan na jala kaanii jettu maalime mee bakkuma ati irraa ni taate waa takkaa bira geettee maalummaa kee hin barre maalirraa kanatti uummanni halkan bilbila keessa si bulti lubbu na himime wama saniyyuu sheeticha yoo taate maashaallah tabaarakallah intala fuula taakkuu fuudhe intala aliifa intala bareeda isa wajjin ta deemtu ati wajjaa ta'e tanaan waa hunda kee waliin kadee wanni arabaatu si qorqoodee aslan anumaa dabalatee si dabalatee maalirra si jaalata amma intala qaxalee intala adaba qabdu yoo da'utti inni fuudhu qoy yoo amma jarri akkasitti meediyaa gubbatti ol baasan feesbuuka qafaa gubbatti uf maxxansani xiqqoo isiisitti hin dhagahamu qoy xiqqoo isiisitti dhagahama garuu akkamime wanti sun osoo ana taate naa qaxxaluu irra jaartii masan irra fiigee itti galee irratti dabalama ture osoo ana taate garuu ati waan maaliif jennaan waan dirri kan kee guutuuni foon qofa ta'eef osoo lafee taate si dhagahama fooniin qurxama malee dhukkubsatu barre garuu isiin way boonii in gowwomatte jennaan nama akkasii gowwomateen argine jiruutii jirratti namni yeroo amma dhiirti qaala'u irraa akkamitti arganna ka jedhee atammoo nama aalimaa nama hagana gahu kan uf harkaa buufte sanuu nama akkana si jaalatu uf harkaa baafte deebitee dhiira akka isaan argattaa dhugaa rabbii in argatta Allahu aalam warra rabbiin beekanii garuu beekon gaafa as baafte illee isiin kanumaan sobdii akka inni jaalatu beekaa isii karaa isayyuu akkas godhaa turte boochifte namuma madalagate haamata ni argatta garuu argachuun kan keenoo lamu osoo amma ammootu obboleetti tiyya osoo manatti bakkuma amma irra jirtu kana dhaabbattee uf ilaaltee adaba ofitti gootee ensiin jedha waa hunda miizaana keetiif illee osoo maammuma uf qabdee irra gaariidha akka booda muka sharafni kan kee gaduma bu'aara malee ossi jala ka'an jiru ol deeman jirtaati akka gaduma deemaa jirta yeroo jalqabaatiif dhufee sirra dubbadhe amantaa yoo yuutuuba kiyya ka argitu ta'e mee biraan gayaa isin garuu yoo ka argitu ta'e ana haqaan sitti himaa jira obboleetti tiyyaan si gorfadha garuu adaba ofitti godhi
nama wajjin haasa'urra liftee keffadhu jana janaan dhiifamee